Harka fuunee jirra jirtu nageenyi fi jaalalli rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanalii Abdii Ismaart warra taatan hunduma keessanuu egaa akkuma baratame irratti barnoota isin fayyadu jedhee yaada tokko qabadhee isiniif dhiyaadhaa jira. Barnoonni guyyaa raamoo isiniif qabadhee dhiyaadha. Viidiyoo kutaa dabaree irratti jechuudha. Yeroo dabaree tokko irratti akkaataa bilbila namaa itti waraaban innaa namni si bilbilus ta'ee nama bilbiltu messengeras ta'ee immoo bilbila karaa kamiinuu isin barsiisee ture. Egaa achirratti yoo kan yaadattan ta'e namoonni viidiyoo san dhageeffatan jechuudha. Yeroo itti aanuu barnoota itti aanuun innaa namni si waraabachuudha. Fakkeenyaaf nama wajjin haasawutti innaa jirtu yoo kan namni sun si waraabaa jiraatu taate akkamitti akka si waraabaa jiraachuusaa ofirraa beektee yookaan akkamitti beekuu dandeettaa akkam godhuu akka dandeessan furmaata wanta jedhe isiniif dhiyeessaa jedhee turuun kiyya inni yaadatama jechuudha. Egaa akkuma san har'a innaa namni tokko si wajjin haasawutti jiru yoo namni sun kan si waraabaa jiru taate akkamitti akka beekuu dandeessu maal fayyadamtee aappii fayyadamtee jechuudha. Namni tokko kaameraadhaanis haa ta'u aappii barbaade waanuma barbaade fayyadamee yoo si waraabuu inni eegalutti aappii kana buufattee bilbila kee irraa qabaatte aappiin kun takkatti himaa jechuudha. Kallattii himaan beeksisa siif ergaa jechuudha. Akka ati waraabamaa jirtu sitti himaa kazzaanatti waraabamaa jiraachuu kee agartee furmaata mala dhaattaa jechuudha. Nama kana wajjin haasa'uu dhiiftaa yookaan timtaa jechuudha. Okay, obbolee warreen dhuftan channel kana faaraa kan taatan subscribe gochuudhaan eegala. Na subscribe gootan mallattoo bilbila santuuqa all notification irra kaa'adha isiniin jedha. Isinitti hin dheeressu meemma kallattii himaan barumsi michuutti isin dabarsa nafaana tura. Okay, aappiin tuni pilaastorii irratti ni argamti. Namni hedduun pilaastorii ni qabdanii pilaastorii irraa gabbuufattanii yeroo takka jechuudha. Anamma already buufadhee jira. Aappiin tun kunoo ishii tana jechuudha. WhatsApp detection jettana jechuudha. WhatsApp detection tan gitu tana jechuudha. Isii tana jechuudha. Isii tana gabbuufattanii bilbila keessan irraa qabaannaan namni kamuu isin waraabuu hin danda'u jechuudha. Okay, process illee guddaa isin gaafattu. Mee haala isii bannee keessa seenee ilaalla. Process wanta guddaa isin gaafattu tokko isin qabdu aappiin tun yeroo jalqabaaf gara keessatti seentan bantanii jechuudha. Haala kanaan jirti jechuudha. Innaa yeroo kanatti gootanii enable gootanii ayyamaa kennitaniif jechuudha. Ammas irraa deebitanii ayyamaa kennitaniif ayyamaa innaa kennitaniif gara keessaatti yennaa isin seensiftu haala kanaan jira jechuudha aappichi. Mee amma fakkeenyaaf bilbila biraatiin bilbila kanarratti bilbila isin garsiisachuu kana caala isin wanti isin sirreessitan tokko hin jiru. Bilbila biraatiin irratti bilbileetan isin garsiisan afaan tura bilbila qopheeffadheetan deebi'a jechuudha. Okay, hordoftoota koo amma bilbiluuf jedha jechuudha. Egaa bilbiluuf jedha. Fakkeenyaaf bilbila kaaniin bilbila amma asirraa isin iskiriin isaa waraabaa jiru kanarratti isiniif bilbila jechuudha. Bilbiluuf jedha. Akkuma argaman maqaa bilbila biyya guddaatti yeroo kun warning call for ammoo kan jedhudha. Beeksisa naatti dhiyeessaa jechuudha. Osaan afaan tura. Kana keessa ayyoo fakkeenyaaf kan bahu taate amma baheera. Yeroo an kaasee ka'utti jechuudha. Irra kaasee yeroo ka'utti jechuudha. Egaa bilbila jechuudha iskiriinii gubbaatti wanta inni naaf fidu jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha being recorded waraabamaa jirtaa kan jedhu check godhii kan jedhu akkana jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko isin fayyada. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi namni kamuu si waraabuu hin danda'u jechuudha. Kana booda wanta kana qalbeeffannaadhaan yoo hordoftan al takka ammas irra deebi'eetti isin garsiisa. Aappiin kun namoonni hedduu maaliif kijibaa wanta akkanaa kun hin dalagu namoota jettan tura.
isaan saniifan jechuudha. Irra deebi'atan isin garsiisa. Ammas dawwalee jechuudha. Marraa ta'anii irratti as dawwalee isin garsiisa jechuudha. Bilbila kiyya isa biraatiin. Bilbila saniin waraabutti jira jechuudha. Yeroo bilbila kana irratti deebiseera waan ta'eef kunoo sirri ilaalame jechuun iskiriin irratti wayitan irraa kaasee ka'u jechuudha. Bilbila kiyya kana kaasee yennaan ka'u beeksisa naan egaa amma iskiriinii bilbila kiyyaa gubbatti. Okey kun haala kanaan jechuudha. Beeksisa akkatti isinii fida irraa fayyadamaa wanti kun baay'ee isin fayyadaa buufadhaatii itti fayyadama. Aappiin kun garuu aappilee hedduu